dubartiin tokko dhiira umuriin ishii caalu qabeenyaaf jettee wajjin jiraattuu fi haala hin yaadamneen dargaggeessa mana isaaniitti qacarame tokko waliin dhoksaatti jaalala eegalan hanga kamitti akka deemu waliin ilaalla. Fiilmiin kun kan jalqabu namtichi Sanii jedhamu bakka jiraaturraa hojii qacaramuuf gara magaalaatti waamamee yeroo dhaqu akka hin qacarre itti himuudhaan galgala gaafasii daandiirra buluuf bakka taa'etti namticha umuriin deeme tokkorra dargaggeessi tokko miidhaa irraan gahuuf wayita yaalu argee irraa dhorkaa. Maqaan namtichaa Joorji jedhama. Innis Saniin waan oolcheef galateeffatee otoo hin turin haati manaa Lariisaan ni dhufti. Isa oolchee waliinis wal barsiisaa. Isaanis Saniidhaan galgaluma sana gara mana isaaniitti fudhatanii galuun irbaata affeeranii. Joorjis Saniidhaan hojii fi kutaa keessa jiraatu kennee fi kanaanis Saniin baay'ee gammadaa. Lariisaanis akkamittiin nama hin beekne mana kennitaafi jettee yaada ishii Joorjiif ibsitus Joorji ishee dhaggeeffachuu hin barbaanne. Itti aanuttis Saniin manuma keessatti hojii makaanikummaa hojjechuu eegalaa. Akkuma guyyoonni darbaa deemaniin Lariisaa fi Saniin irra deddeebiin ijji isaanii walirra bu'uu eegalee. Guyyaa tokko gara isaa dhufuun hojii isaa itti fufuu yoo barbaade ishii ilaalu akka dhaabu akeekkachiisti. Innis akka kana otoo bareedduu taatee jirtu akkamitti jaarsa kanatti akka heerumte gaafata. Dhiistee deemuuf yeroo qajeeltus isa qofa otoo hin taane isheenis akka isa ilaaltu baruusaa itti hima. Galgala irbaata irratti Joorji Saniidhaan dinqa keessaa wayinii akka fiduuf ajajaa. Yeroo dhaqus Lariisaa dinqa keessatti argaa. Isaanis bakkuma sanatti wal qaqqabuu jalqabu. Halkanis waa'ee Sanii yaaduurraa kan ka'e rafuu hin dandeenye turte. Saniin ganamfatee Joorji akka deemuuf konkolaataa yeroo dheeraaf hojii dhaabee ture sirreessee kennaa fi Joorjis gammadee konkolaataa isaa kaafatee sokka. Lariisaanis sa'aatii meeqaaf turuu danda'a jettee gaafatti. Innis sa'a 3 jedhee deebisee fi isaanis yeroo argatan kanas akka fedhanitti dabarsu. Joorji yeroo deebi'us waan goote kun ishee dabbaree ture. Guyyaa itti aanutti Saniin Joorji akka isaan hin shakkinetti amala adda ta'e kan agarsiisne itti himus guyyaa kan biraa jedhamu hin jiru jettee dhiistee deemti. Joorjis konkolaataa hojjetame sana kennaa godhee ishiif kenna. Gala sadanuu dhugaatii dhugaa jiru turanii Joorjis dursee machaa'uun soofaarra rafee. Sanii fi Lariisaan yeroo otoo hin balleessin gara kutaa ciisichaatti seenanii. Lariisaan Saniidhaan dhokachuun kun akka isheen uffisiise itti himti. Saniin garuu maaliif akka jaarsa kanatti heerumte dabaluun gaafata. Hoteela keessatti keessummeessituu taateetu hojjettu akka ishee argee fi sababa hiyyummaa isheef qofa akka itti heerumte itti himti. Saniinis deebisee gammadduu ta'uu yoo baatte maaliif akka hin hiikne gaafata. Isheenis ammas yoo isa hiikte deebitee hiyyeessa akka taatuu fi qabeenya too qabaattee jaarsa hiiktee isa waliin akka jiraattu itti himti. Qomtaasaa Joorji Saniidhaan ni hordofi jedhee konkolaataadhaan bakkee bal'aa tokko fudhatee deema. Bakka kanattis paarkii motoraa guddaa ta'e hojjechuu akka yaade itti hime. Saniinis bakka sana Lariisaa fuudhee deemuun karoora Joorji tokko tokkoon itti hima. Isheenis gammaduun bakki kun kan keenyadha ittiin jetti. Saniinis dubbiin ishii bitaa itti galee yaadni fi karoorri kun kan Joorjidha. Akkamitti otoo inni jiru kan keenya ta'uu danda'a jedhee gaafata. Isheenis jala murtee Joorjiin dhabamsiisna jettee. Innis yaada ishee kanatti nahuun akka hin taane itti himus isheen otoo isa waliin beekin dura yeroo dheeraaf itti yaadaa kan turtee fi karoora ishee akka ta'e jaalalaan itti himti. Saniin hirriba keessa abjuudhaan wareeraa bule malee hirribni isa hin fudhanne. Sababni isaas inni lubbu balleessaa waan hin taanee fi buleessaas Joorji paarkicha ijaaruuf yaade karoora isaa hunda Lariisaaf ibsee. Guyyoota boodas hojiin ijaarsaa sun otoo hin turin jalqabee. Saniin garuu guyyaa tokko obboleettii koon gaafadha jedhee ganamfatee bahaa. Akkuma jedhes obboleettii isa bira otoo hin taane Lariisaan waliin wal arguuf ture. Isaanis mallattoo tokkollee otoo hin hambisiin akkamitti Joorjiin dhabamsiisuu akka danda'an mari'achuu eegalanii. Saniin balaan akka irra gaheetti dhabamsiisna jechuun yaada dhiheessaa. Buleessaas yaada isaa kana itti agarsiisa. Yaadni isaas maashinii tokko jala daraaraa kaahee funyoo irra keessaan jiru harkisuun akka irratti kufuu taasisu ture. Akka karoora isaaniittis bakka daraaraa sanaa Joorjiin kaahuu ture. Sababa barbaadee
bakka maashinichitti kufuu mijeessee akka taa'u godhe. Saniin yeroo Joorjiin bakka kana mijeessee kaahu Larisaan dhuftee yeroo otoo hin gubin funyoo sana gotottee Joorjiin ajjeesti. Kana gidduutti garuu harki isaanii maashinoota gidduu galee innis bakka sana akka daftee deemtu itti hime. Sababni isaas akka karoora isaaniitti yeroo inni du'u Larisaan bakka sana jiraachuu akka hin qabnedha. Konkolaataa oofaatoo deemtu kophee ishee dhiigaan makame karaarra dadarbachaa deemti turte. Innis 911 daqiiqota booda Larisaaf waajjira poolisii irraa bilbilamee fi isheenis akka nama nahee fi dhiphatee iyyaa dhufte. Qorataan poolisii sunis ishee jajjabeessa ture. Galgaluma sana saniin gara manaatti deebi'a. Qorataan sun garuu uumame kan jedhan sana du'i Joorji hin liqanfamnee fi guyyaa sana kophee xuraa'aa Larisaan godhattee turte shakkii akka isa keessatti uume qorataa biraatti hima ture. Taafisaniin kophee bade barbaachuu eegalanii kana gidduutti Larisaan ajjeesuun nurran turre jettee gaabbuu eegalti. Inni garuu kana miti kan ati barbaadaa turte jechuun itti aaraa. Itti aansunis kophee sana argachuun abiddaan gubanii. Guyyoota itti aanuu qorataan sun dhufuudhaan saniidhaan gaaffii muraasa gaafate sokkaa. Daqiiqaa muraasa booda Larisaan sanii haasofsiisuu dhufti. Poolisichi qorataan yakkaa sun garuu otoo hin fagaatiin maagwaadhaan isaan ilaalaa ture. Akkuma torbanootni darbaa deemanan akka karoora Joorjitti paarkii sana ijaarsu itti fufte. Kan dhuunfaa ishee waan ta'eefis baay'ee gammaddi. Galgala tokko qorataan sun saniif bilbilee gara biiroo isaatti waamee Larisaanis ni naate. Qoratichis saniitiin balaatu isarra gahuun du'e kan jedhames akka hin liqinfamnee fi qorannoon fayyaa taasifameefis maashiniin isarratti kufes si'a 2 akka ta'e ragaa suuraan deeggaramee itti agarsiise. Ammaaf ragaa quubsaa dhabuun akka isa gadhiisu isa jalaa miliquu akka hin dandeenyes itti fokkoruun isa gadhiisa. Sana booda wayita ajjeesan akkamitti akka ta'e yaadatu. Jalqabarra maashiniin irratti kufee hin ajjeesne ture. Larisaanis lammaffaa maashinichatti gadhiisuun otoo inni ishee ilaaluu akka ni du'u gooti. Saniin gara manaatti deebi'uun waan qorataan poolisii sun isaan jedhe Larisaatti himnaan nahuu eegalti. Innis ragaa waan hin qabneef waan tokkoyyuu isaan gochuu akka hin dandeenye dubbatee ishee tasgabbeessuuf yaala. Isheenis kan ajjeese ana ta'uu koo na jaala dubbatta jettee gaafatti. Innis lakki hin dubbadhu malee jedhee itti wacaa. Qorataan yakkaa sun ammas bilbilee Larisaan gara biiroo qorannoof akka dhuftu himaa fi isheenis baay'ee nahuun ulfa akka taatee fi daa'imni sunis kan isaa akka ta'e itti himti. Borumtaas saniin gara qorataa sana deemuun waan ta'e hundumaa itti hima. Garuu kan Joorjii ajjeese Larisaa otoo hin taane sanii akka ta'e kijibuun itti hima. Kanas kan godheef siin ulfaaheera sababa jetteef daa'ima isaa gara fuulduraatti dhalatuuf yaaduu isaarraa kan ka'edha. Larisaan ganama yeroo hirribaa dammaqxu saniidhaan of biraa dhabdee baay'ee wareerti. Inni garuu waan godhe kana hunda xalayaa irratti barreessuun isheef kaahee ture. Xalayicharraas kana kan godheef daa'ima isaaf yaaduu isaarraa kan ka'ee fi isa barbaaduufis gara mana adabaa akka hin dhufnee fi erga deessee booda haalotni yeroo sirraa hin dhuftee akka isa ilaaltu eereefi ture. Waggaa boodas Larisaan xalayaa tokko ni ergitii fi xalayicharraas haalatti mucaan isaanii argamu suura waliin ergitii fi suurota mucaasaas keenyan irratti maxxansee kanatti aansee haala Larisaan itti jirtu ilaallaa. Larisaan paarkii guddaa manaa gochaa jirti. Garuu saniif waan amanamaa jirtu miti. Dhiirri ishii wajjin jiru kunis jalqaba Joorjii miidhuuf dargaggeessa yaalii taasisee saniin gidduu seenuun dhabamsiisu turedha. Ishiin jalqabayyuu Joorjiin achiisuuf yaalii taasisaa akka turte ni hubanna. Mucaa keeti jettee saniif mana adabaatti suurri ergites sobadha. Mucaan sun kan dubartii ishii biraa qacaramte hojjettuuti. Sanii waliin yeroo turte kan ulfoofte turtes ofirraa baastee turte. Fiilmiin kun kan xumurame fakkaattii seexanaa kan taate Larisaan paarkii sana kan ishee godhattee ijaarsa raawwatame kana otoo daawwattuu fi karaa biraadhaan immoo saniin murtoon du'aatti murtaa'ee harkasaatti sansalati ta'ee suura daa'ima nama biraa harkatti qabatee ajjeefamuuf otoo deemudha. Kanarraa asuma irratti raawwanne qophii biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.